Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophiilee keenya wajjin qophii keenyaadhaatiin waa'ee adda kan ta'e isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya har'aa dhaabbata feesbuukii irratti xiyyeeffata. Feesbuukiin icciitii keessan akka beeku quba qabdu isin mee daqiiqaa tokkoof gaafadha. Dhaabbanni Facebook icciitii keenya hedduu isaa ni beeka. Icciitii keenya kanas dhaabbanni kun icciitiidhaan kan eegudha. Namni Feesbuukii qabu kamiyyuu guyyaa itti fayyadamaa eegalee kaasee kanneen namaan gadii kana Feesbuukiin akka beeku quba qabaachuu qabna. Feesbuukiin nama bilbila nu bilbillu yookiin nama nuti bilbilluuf ni beeka. Viidiyoodhaanis ta'ee sagaleedhaanis ni beeka. Marsariitii fi appilikeeshinii nuti itti fayyadamnus ni beeka. Ergaa gabaabaa fi maqaa kuufamni bilbila keenya irra jiran akkasumas battala nuti feesbuukii fayyadamuu karaa kaameeraa bilbila keenyaatiin akka nu argu. Kana malees kana hundumaa dhaabbanni feesbuuk waliigaltee maamiltoota isaa waliin qabu eeguu fi icciitii fayyadamtoota eeguudhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjeta. Kana jechuun dhaabbanni feesbuuk icciitii keenya hedduu isaa ni beeka. Icciitii keenya kanas dhaabbanni kun icciitiidhaan kan eegudha. Qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Subscribe gochuun immoo qophiilee keenyaan hafan biroo akka hordoftan akkasumas akka nu jajjabeessitan wantoota kana olii waa'ee dhaabbata feesbuukii qabannee akkasiin dhiyeessinu yoo barbaaddan koomentii nu godhaa. Nagaatti.